Itoophiyaa Eertiraa imbaasiin Itoophiyaa keessa jiru kan Eertiraa jechuun kan Finfinnee jiru ibsa baaseera. Dheengadda maal jedhe wucci guddaa ministeeriin Eertiraa Itoophiyaa wajjin hin mari'annu jedhe gaafa muummichi ministeeraa harka bal'ifneetiin carraa kana fayyadama osoo nu tarkaan fi Biritiin seenne jedhee akeekkachiise. Gaafa sadiin didaniini amma immoo manni Itoophiyaaf duuba deebi'aan jiru hawaasni marti tokkummaadhaan ulaa galaanaa keenanii xiyyeeffannaa hin sodaannu jedhanii kana maraan laalan jarri hin beekaniini. Amma maal jechuu kaleessa ibsa isaan baasan ibsa ajaa'ibaati. Itoophiyaa wajjin dhimma ulaa galaanaa irratti asab irratti dubbachuudhaaf diriidiriidhaaf qophoodhe. Siyaasaaf warqi. Ta'us qaba kaa hin beeka. Ta'us qaba dirqama. Ni beeka bareechee bar ilma abbaa gadaa kan jedhu waan godhuuf deebisan godhu malee asabiin qofa osoo hin taane ilaali. Itoophiyaan asabiin fudhachuudhaaf torbee itti fudhatu dhageeffadhu siima. Torbee takka. Torbee maali sa'a sadi gahaadha. Sa'aatii sadi mee ati sa'aatii sadi jette an torbee takkeedha sababiin isaa waa mara qulqulleessinee agaachirra dhaynee fotoo kaanuuf diqqoo sisii galaami dubbiin. Wanti hundi kan makiinaa sani sa'aatii sadii torbee takka ajennu lolli amma Eertiraa wajjin geggeeffamu lola amma shafaxaa wiggaa akka faannoon dhufee asiin lolee asiin dheessee miliquu kanaa miti. Lola gimmaashiidhaan waraana olaanaa humna qilleensaatiin lolamuudha. Lola mishigiin lolamuudha. Lola taankiin lolamuudha. Lola humna qilleensaa gubbaatiin shakashakuudha. Kanaaf lolli kun lola talbaa kan taaneen beeka Eertiraan bareechitee beekti Eertiraan. Kanarraan jara keessa ka jiru dulloota qofa manguddoo qofa dargaggeessan qaban habibi. Ijoollee waggaa sadiitti argina. Injirtu ijoolleen achi keessa mul'isiitu manguddoodha manguddoonni kun gaafa itti jabaattee achumaan asiyaanii harka kennatu. Jaarsoleen sun ni jechuudha. Lola hin danda'a. Itoophiyaan ammoo dargaggeessa kumaatamaan lakkaa'amu qabdi. Miliyeena. Kanaaf jecha waraana keessa jirtu namni akka kiyyaa maraataa kunoo ati ka waraana keessa jirtu namni akka kiyyaa kunuu barka miira maal akka ulaa galaanaa maal akka ta'e beeku biyya faranjiitii galee lolaa jira dhabar biyyi sun bar doolaara biiliyoona tokko jechuun bar anaa karaa yoo xiqqaate kiiloomeetira 50 naa hojjeta bar biyya kiyya keessa. Dhageeffadhu bar lola jechuun qawwee dhukaasuu qofa bichaa miti. Waraana biyya tokko wajjin lolu jechuun fakkeenya sitti ma dhageeffadhu hiikaa lolaa. Warri lola geggeessaa jiru raayyaan ittisa biyyaa kun bar deeggarsa uummataa barbaada. Deeggarsa kanaaf keetii kana barbaada. Tokko ati amma dargaggeessa utaalaadha. Wakka wayita raayyaan ittisa biyyaa si dura deemu duubaan siinqii isaa fiduuf hin dandeessa. Bishaan fiduuf hin dandeessa. Nyaata fiduuf hin dandeessa. Yeroo gabaabaa keessatti duubaan kamiidhame fuutee mana yaalaa geessuu dandeessa. Akkasin lolti bar biyyi gaafa xilaatiin loltu. Sigalee gootonni dhaqanii lubbuu isaanii kennan ati isaan akkamuu isaan nyaachisuu isaan obaasu fuutee bakka mana yaalaa geessu. Kunummaan mataan isaa tuulola bar qawwee qofaasuu qofaa miti. Waraana darbuu qofaa miti. Kamiidhame isaan fuutee mana yaalaa geessu duubaan nyaata qabbaluu fi waan duubaan isaan barbaachisu ittiin geessu akkasitti lolama. Dheengaddaa olaalte akkas ture. Anakko Oromoodhaa waan tokko dabarsaafi irreechi geemi irreecha kanarratti wanna hulaa galaanaa profaayilii hulaa galaanaa tiishartii qabdu. Fotoo garagaraatiin baasaa kenna nuun mala sifaana jirra jedhaani abiyyi. Laala ummannaatti hora. Dheengaddaayyuu hojjetateera. Dheengaddaayyuu hojjetatee hulaa galaanaa kennan deeffannadanii jiran. Kuni waan hafuu miti. Kanaaf Eertiraan mariidhaaf qophaa'uu dhisii waan dansa. Marii kanarratti ammoo kennanii taqabbalu. Itoophiyaan salxoo maqabbal jettee mi dheengaddu malee akkas jedhe Dr. Abiyyi Ahmad kenninee fudhachuudha. Kana caalatti ammoo chaansiin biraan jiru. Biyyi takka kee qofan fudhannu waan si barbaachisu sii kennina salxoo maqabbal eega jettee kennanii fudhachuu eega ta'ee bakka Eertiraan tasmammoo qabdi asab osoo namni tokko lubbuun takka hin banne. Akka uummanni Itoophiyaas kanuma barbaada. Bakka sun ta'uu baatetti uummanni kun kana caalaa ulaa galaanaa malee taa'uu hin barbaadu amma booda jechuudha. Managaraachin laay namni aga Dr. Abiyyi lola jibbuun jira Ahmad. Hin jiru malee. Humna isaatii ol ta'e waa fedhii isaa waan inni barbaadu. Hin dhufin malee Abiyyi nama dhiiga namaa jiisuu jaalatullee miti. Namni takka bu'aa takka malee akka hin duune nama jira. Namni silaa faannoo tana bar guyyaa sadii biran tartu bar dhabama godhaniya dhabama. Garuu siitaan keessaa gurraa jira. Mee malooluma dheengaddaa kana yoo laalte Dr. Abiyyi lola jaalataa jedhan. Faannoon maal goote? Raayyaa ittisa biyyaa basaasummaadhaan qabdee boojitee jechuu ijoollee kumaatama ajjeeste warra hafe siyaasa ittiin dalaguudhaaf fittee Biraanuu Juulaa boojinee jirra. Nuti sitti dabalamne abbaa tochiim tamaarmaan yanyaan taddagamanaan faannoo ichilaal jedhaniini uummata akkasitti jecha san jechisiisaa turan. Wayita kana laalu mootummaan
sodaattuudha ka jedhuun illee hin dhabamu mootummaan sodaatee iraadan gaafa ammoo inni deebisee ataqqee shatteedhaan jala garafu maal jedhan ummata nagaa ataqqeedhaan. Sulaiman politikaan warra t-shirtii Politika maharra wannummaan lola Oromiyaatii fi Itoophiyaa ka naannoo Amaaraa kana xumura dhoorgee isa kana namni gaafa dirree waraanaatiif bahee makkalaakaa saraawitii kumaatama ajjeefne kumaatama boojine jedhu gaafa naannoo isaan jira sanitti deebisee mootummaan ataqqa'uu jalqabu namni nagaa du'e namni nagaa akkas ta'e miidiyaa kana dhibbisan amma gabaasa amma dalagamaa jiru booddee viidiyoo isin hojjedha sa'aatii mammaa kana jechuudha makkalaakaa saraawitii waan inni faannoo godhaa jiru ajaa'iba rabbi. Garafaa surree irraa baasa. Wallahi garafaa jennaanidha. Garafaa jennaan ciniinfasaa jirti akka dubartii dayaaf wayitii keessaa dubartiin dayaa oo'atti seente jettuu sanitti ittansiisaara nama. Sa'aatii muraasa booda waan hin tuyne tuqanii bar. Waan hin goone godhanii bar. Sa'aatii sanuu. Qaldiin akkanaan barbaachisu. Dhufaniitiin lubbuu kumaatama balleessanii waraana gasga'u san booja'anii gaafa deebisee mootummaan ataqqa'u iyyuun hin barbaachisu. Dhugaa isinitti himna. Isin ama feene oo isin himne soba jettanii man fakkeenya warri mootummaa kana jibbu soba malee waan dhugaan dubbatan. Garuu hima dhageeffatanii beeku. Ani wannummaa nama gargaarsa rabbi san sii kaa'eefu amantii kaafaati kabajju amantiin nama kamiifuu qayi masmariidha bibi. Yes. Qayi masmar. Sarara diimaa namni amantii keessii kabaje siyaasa keessa galuu hin qabdu. Warri amantiin isaa eega kabajameef jireenya isaa jiraata. Gibira isin jettan biyya kamittuu gibirri hin kafalamu. Biyya kamittuu nuti ji'a ji'aan kafallaa bibi. Dalagaa qabaanus ji'a ji'aan kafalla gibira waggaan nurraan fuudhani ji'aan kafalla waggaan ka kafallu ka makiinaati fakkeenya gibira makiinaati kenna ka dhuunfaa garuu mootummaan adada ji'aatiin kafallaa jechuudha isii tan isinitti himuun barbaachisaadha gama biraatiin gibira kafaluun guddina biyyaati salphinnaa miti biyyi tokko gibira kafaluun dirqama jiraataan biyya sanii gibira kafaluun biyyaa fi malee waan dirqama qabuuf akkasuma mootummaalleen ummata dhaga'ee ummata misoomsuun dirqama isaati jechuudha. Sigala hawaasni gibira gabbaru mootummaarraa bu'aa barbaada. Bu'aa karaa misooma garaagaraa bu'aa ummataaf manneen barnootaa akkasuma waan hawaasni ittiin jiraatu hojjechuun dirqama isaati jechuudha. Atis ammoo gibira kafaltee gaafii gara naamusaatiin mootummaa gaafatta jechuudha. Kanaaf jecha ummanni mootummaa wajjin yoo dhaabbate wanti hin milkoofne takka illee hin jiru. Itoophiyaan har'a haalan eeggamne olitti saffisaan dura deemaa jirti. Kanarratti osoo tokkummaan ummanni biyya sanii lolli biyya keessaa deemu ka garaagaraan wal fixan kun dhaabbatee gara nagaatti taa'ee dhufte biyyi sun maal akka taatu madaaluun sin dhibu jechuudha. Namni har'a osoo waraanaan garaagaraan ibiddi itti qabatu waraan misooma biyyaa dhaabeetiin waraana qofarratti hin fuullefanne mootummaan kun asii waraana asii misooma asii waraana asii misooma asii waraana asii misooma wanni inni jalqabee hin xumurin hin jiru. Pilaaniin amma min deengadda kaa'ee xirreen xayyaaraa amma bishooftuu irra ijaaramaa jiru kun habiibii akka Afrikaatitti tokkoffaa akka addunyaatittis sadarkaa meeqafarra akka kaa'amu gaafa eebbifame ergita. Kana mara dalagaa jiranii waan ciccimaa gugurdaa pilaaniin ammas deemaa jiru waan gugurdaadha jechuudha. Kanaaf xaa'oo biyya keessatti qotee bulaan lafa qotee irraa dachii galchu yuuriyaa jedhamu biyyatti oomishuudhaaf abbaa qabeenyaatii tarkabameera. Kun amma waan salphaan laaluu qabnu miti. Si gala tartiibumaan guddina biyya keetiitii dhumta malee akkuma namni ogguu dhalatu jalqaba namni tokko haadha ofii garaa keessatti wayitti asii bishaan tiqiche garaa keessa bu'aa garaa keessa gaafa bu'e baatii sadiirra hin qucum jedhaa achirraan baatii sagal gara baattaa hin dhalataa dhalatee hin ciisaa tartiibaan ol guddataa gaafa baatii sadii gaafa baatii sagalii lafa socho'u gaafa waggaa tokko miila kaasee socho'a. Guddinni namaallee akkuma adeemsa namaati. Biyyi takkallee takkaan utaalteetiniin duroomtu hin jirtu. Isteeppiidhaan deemama. Tartiiba qaba wanni martuu takkaan utaalamee durummaallee hin barbaachisu. Takkaan utaalamee akka Ameerikaa taanaallee hin taatu akka biyya ofiititti garuu suutuma suutaan itti deemuu barbaachisa. Dhimma amma deemaa jiru dhimma ulaa galaanaa irratti waan takkatti odeeffannoo kiyya cinaa tokko sitti himee deema amma waan itti dhaga'uu qabu. Sa'aatii ammaa kanatti dhimma ulaa galaanaa irratti waan gammachiisaa dhaga'uu dandeenya. Odeeffannoon amma jiraa jiru argite qabuchi guddaa. Ameerikaa keessatti namicha Dr. Abiy Ahmed irraa dheengadda badhaasa fudhate wajjin marii godheera. Imbaasiin Itoophiyaa Eertiraa